Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaallaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha. Keessan jajjabeeffadha. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba Itoophiyaa fi Naayijeeriyaa keessatti daa'imman nyaata dhaban miliyoona 1.3 gargaarsa dhabuudhaan miidhamuu akka danda'an beeksisee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaratti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee guyyaa har'aa barraaqan Oromiyaa bakkoota garaagaratti mooraa waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Lixa Oromiyaa bakkoota garaagaratti haleellaa mooraa waraana mootummaa irratti raawwatee jira. Akkasumas giddugala Oromiyaa kaaba shawaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Dabalata oduu kana qabna isiniin geenna. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteen lolli naannoo Amaaraatti loltoota mootummaatii fi hidhattoota naannichaa gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Tibba kana yookaan immoo guyyaa sadan dabran kana lolli cimaa gaggeeffamaa akka jiruu fi lola cimaa gaggeeffamaa jiru kanaan immoo qaamoleen lachinuu injifannoo labsachaa akka jiran, gara biraatiin immoo gama lachinuu irra miidhaan hamaan akka dhaqqabe odeeffamaa jira. Lola gaggeeffamaa jiruun guyyoota sadan kana keessatti hidhattoonni naannoo Amaaraa bakkoota hedduu kan to'atan odeeffamaa kan jiru yoo ta'u, raayyaan ittisa biyyaa haleellaa faannoon raawwataa jiran kana duuban ajajoota waraanaa naannoo Tigraaytu jira jedhee jira. Isaan keessaa Birgeedar Jeneraal Meegbee Hayilee lakkoofsa tokko irratti maqaan isaa dhabamee jira. Dabalata oduu kanallee qabna. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu kana akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Itoophiyaa fi Naayijeeriyaatti daa'imman nyaata dhaban miliyoona 1.3 gargaarsa dhabuu akka danda'an UNICEF ibsee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii daa'imman UNICEF Itoophiyaa fi Naayijeeriyaa keessatti miidhaman nyaata daa'imman miidhamaniif dhiyeessin nyaata yeroo ji'a 2 keessatti akka xumuramuu danda'u beeksisee jira. Yookaan immoo dhumuu akka danda'u jechuudha. UNICEFitti itti aanan hojii raawwachiiftuu Kiitii Van Der Hayden ibsa Abuujaa irraa kennaniin yeroo deeggarsa biroo hin arganne yookaan yoo deeggarsa biroo hin arganne waan mana wiirtuu keessa jiru keessaa bahaa jirra caamsaa irraa eegalee hin qabnu jedhanii jiru. Kana jechuun Itoophiyaa keessatti daa'imman 70,000 nyaata madaalawaa barbaadan deeggarsa hin argatan jechuudha. Kuni lubbuu daa'imman kanaan ni balleessa jechuudha. UNICEF akka jedhetti daa'imman 80,000 malnutritionii nyaachisuuf dhiyeessin dhuma ji'a bitootessaa dhumuu danda'a jedhee jira. Akkasumas rakkoon deeggarsaa kun lubbuu jiraachuu daa'immaniitiif balaa guddaadha jechuudhaan Ameerikaan gargaarsa keessatti hir'isuun yaalii gargaarsaa idil addunyaaf gufuu ta'ee jira jedhee jira. Itti dabaluunis UNICEF Itoophiyaa akka beeksisetti kilinikni fayyaa moobaayilaa 23 Affaar keessatti cufamanii 7 qofatu socho'aa jira jedhee jira. Oduun inni itti aanu baha biyyattiitti yookaan Oromiyaatti humni ibsaa adda cituun beekamee jira. Hanna cimaa humna ibsaa biyyattii irratti naannawa Awaash 7 yookaan immoo Awaash 7 jedhamutti raawwatameen baha Oromiyaatti guutumaan guututti dhaamee jira. Hanna taasifameen utubaan ibsaa dabarsan 3 hataman jedhamee jira. Kama kanaan wal qabatu haaluma wal fakkaatuun geejjibni Itiyoo Jibuutii baaburaa guyyaa 3 fi adda cituunis beekamee jira. Sababni isaas sararri ibsaa mi'eessoo hanga Jibuutitti jiru humna ibsaa waan hin qabneef akka ta'es ifoomee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaratti deemaa jiru itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaratti deemaa jiru kanarrattis waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo irratti argatuu fi itti milkaa'aa jiraachuu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaalee fi bakkoota garaagaratti haleellaa mooraa waraana mootummaa irratti guyyaa har'aa barraaqan raawwatuu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira.
haleellaa moorota waraana mootummaa irratti bakkoota garaagaratti raawwate kanaanis itti milkaa'uu fi injifannoo irratti argatuunis beekamee jira. Bitootessa 22,2025 har'a jechuudha lixa Wallaggaa magaalaa warra Sayyoo Kobbaraa kan jedhamtu keessatti kaampii waraana mootummaa irratti haleellaa raawwatee jira. Har'a barraaqan haleellaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun ifoomee jira. Haleellaa raawwateen waraana mootummaa hedduu madoodhaan hedduuma addunyaa kanarraa godaansisuun kan hafte mooraa keessaa buqqisee yaasuun mooricha dhuunfatu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Waraanni mootummaa kan madoo fi godaantirraa hafe guutumaan guututti naannicha akka gadi dhiise baqatee akka ba'e odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Haaluma kanaan mooricha guutumaan guututti waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfatuun mirkanaa'ee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Iluu Abbaa Booratti haleellaa mooraa waraana mootummaa tokko irratti raawwateen milkaa'uu beeksisee jira. Bitootessa 22,2025 har'a barraaqan waraanni bilisummaa Oromoo godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Algeessaachi ganda Gudayyaatti kan argamu kaampii waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen milkaa'uu beeksisee jira. Haleellaa irratti raawwateen kaampicha guutumaan guututti hojiin ala taasisuunis beekamee jira. Haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa hedduu miidhaa irra dhaqqabsiisee jira. Hedduu madoodhaan hedduu immoo addunyaa kanarraa godaansisuun kan hafte immoo baqachiisuun akkasumas meeshaalee garaagaraa hiikkatuun injifannoo irratti argatee jira. AKM hedduu akkasumas rasaasa gosa garaagaraa hedduu booji'ee jira. Guutuu odeeffannoo kenneenii akkuma nu gahaniin kan isiniin geennu ta'a yookaan dabalata isaanii qabannee kan dhufnu ta'a. Oduun injifannoo inni biraa giddugala Oromiyaa irraa kan ga'e yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kaaba Shawaa Salaaleen Abootee Dagamitti loltoota mootummaa irratti guyyaa guutuu haleellaa raawwataa oolu odeeffannoon gara sirraa baate ibsitee jirti. Haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateenis miidhaa guddaa irratti akka dhaqqabsiisee fi hedduu isaanii hojiin akka taasise beekamee jira. Haleellaa raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoon adabe hedduu akkan harkaan qabe akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiisuu odeeffannoon gara sirraa nu geette ibsitee jirti. Guutuu yookaan dabalata oduu kanaa akkuma nu ga'een kan isiniin geenyu ta'a. Oduun itti aanu torban dabre yookaan guyyoota 5 dabran kana keessatti loltoonni mootummaa hedduun giddugala Oromiyaa irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan harka waraana bilisummaa Oromootti kennatanii jiru. Guyyoota 3 dabran keessatti giddugala Oromiyaa irraa waraanni mootummaa 17 hidhannoo guutuu wajjin waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru. Bitootessa 18-19,2025 zoonii giddugalaa irraa loltoonni mootummaa 7 hidhannoo guutuu waliin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u bitootessa 20,2025 achuma giddugala Oromiyaa irraa loltoonni mootummaa 10 AKM 11 fi hidhannoo biroo akkasumas yookaan hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromootti dhufuun mirkanaa'ee jira. Walumaa galatti torban dabre qofa loltoonni mootummaa 50 ol ta'an hidhannoo guutuu waliin mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromootti dhufuun beekamee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee simannaa ho'aa taasisuun akka simatees odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Oduun itti aanu lolli naannoo Amaaraatti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Guyyoota 3 darbe kana naannoo Amaaraatti lolli loltoota mootummaatii fi hidhattoota naannichaa gidduutti deemaa jiru akkaan cimuun dhagahamee jira. Lolaa akkaan cimee deemu kanaan walqabatee hidhattoonni naannoo Amaaraa bakkoota hedduu to'ataa akka jiran dubbatamaa jira. Lolli cimee itti deemaa jiraachuun kun immoo mootummaa baaraksee jira ta'ullee lolli gama lamaan irraayyuu miidhaa guddaa akka dhaqqabsiise odeeffannoon bahaa jiru ni agarsiisa. Baaraguu irraa kan ka'es lola akkaan guyyoota 3 darbe kana cimee itti deemaa jiru kana duuba qaama biraattu jira jechuudhaan mootummaan komii fi himannaa dhiyeessaa jira. Lola kana duuba kan jiran jedheetiin mootummaan akka komiitti yookaan himannaatti dhiyeesse ajajoota waraanaa naannoo Tigraay yoo ta'an Birgeedar Jeneraal Migbe Hailee fi fakkaattonni isaa harka keessaa qabu jechuudhaan raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa himannaa kana dhiyeessee jira. Birgeedar Jeneraal Migbe Hailee immoo himannaa kana haalee jira. Akkasumas faannoo waliin hariiroo akka hin qabne ibsee jira.
Akkasumas pirezidaantiin bulchiinsa giddu galeessa naannoo Tigraay obbo Getaachoo Raddaa humnoonni Tigraay muraasni faannoo fi Eertiraa wajjin hojjechaa jiran jedhee jira. Kanumarra dhaabbatuun raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ibsa kaleessa galgala baaseen Birgeedar Jeneraal Migibee Hayilee beeksisa farra nageenya fi misoomati kan seenaa uummata Tigraay beekumsa waraanaa tokko malee waraanatti galchuu qabuudha jedhee jira. Akkasumas dargaggoota Amaaraa nagaa barbaadan ajjeesuuf karaa hooggantoota ciccimoo jedhamaniin sochii eegalee jiraachuu beeksisee jira. Walumaa galatti haala kanaan lolli tibbana gaggeeffamaa ture miidhaa guddaa gama lamaan irraayyuu akka dhaqqabsiises ibsee jira. Isaan kana haa jedhan malee dhugaa jirtus isaanumaaf dhiifnee jirra.